Oromiyaa garaa garaatti hiriirri waamicha araaraa gaggeeffameera. Hiriira waamicha araaraa kunis godina Booranaa, godina Wallagga Bahaa fi godina Arsiitti gaggeeffame. Hawaasni godinaalee kanneen irraa hiriira waamicha araaraa irratti hirmaatanis biyyi keenya uummanni keenya nagaa dheebonne irraa yaada qabnu waliin mari'annee araaraa haa buusnu jechuun dubbatu. Waaqan uume laftan irra nu uume dhugaan nu uume. Kanaafuu dhugaa tanaan isa yaamne jaarsatti isa yaame. Jaartitti isa yaame nagaan karaa nagaa coqorseessanii deebi'aa yaada qabdan biyyi waliin fudhadhaa saniin jenna. Bu'uura waan hundumaa nagaan ta'uusaa beekne uummanni nagaa barbaanna jechuudhaan nuffee yeroo dheeraa irra bubbuleera waan ta'eef nagaan boora'uunsaa gara nageenyaatti akka dhuftan jedheetan dhaamsa koo dabarsa jechuudha. Haati isaanii bo'aa jiranii, abbootiin bo'aa jiranii. Jaarsi cifree bo'aa jira, jaartiin cifree bo'aa jirti. Alatti nu jalaa nafinaati galaa karaa nagaatiin galaa waamisa isinii goone abbaan gadaa waamisa isinii godhe haati siinqee waamisa isinii goote nu galaa. Dabalataanis Oromoon duudhaa safuu qabaa wal hin qeeqnu tokkummaa keenya yoo cimsine nagaatu bu'aa kanaaf immoo walii galuun dhimma murteessaadha jedhu hawaasni godina Booranaa, Wallagga Bahaa fi Arsii irraati hiriira waamicha araaraa irratti bobba'an. Walmiidhuun kun waan hin taane Oromoo waliin ajjeesuu safuu qabaa. Ilmi Oromoo waliin ajjeesuu ilmi keenya nu galuu qaba obboleessi keenya nu galuu qaba. Biyyatti dhalatan biyyatti guddatan biyya irraa nyaata biyya irra jiraatan saamuun aanuun reebuun aada maleedha. Inni hidhatee bosona jiru ijoolleen keenya bosonatti galanii bosona jiran aada maleedha. Hagalanu sirna gadaatiin bulanii. Ijoolli gala nagaan gala. Abboo saaba kana sanbaadde gala harma kanatti isaan hoosifadde gala duuta kanatti sanbaadde gala harka kanatti sanbaadde gala. Abbootiin amantaa garaa garaas waamicha araaraa irratti argamanis nuti akka abbootii amantaatti nagaan akka jiraatu lallabnaa kadhannas nagaanis gara qe'ee keessanitti akka deebitan isin waamnaas jedhu. Nuti akka abbootii amantaatitti nagayatti waamna nama mufatee ala jirullee gara garteetti nu araaratti waamna. وإن جنحوا للسلم فجنح لها نما قرتي أرارة بربادي ولين أرارة ما جتش تجرى ربي كانت دبتها سقوا سلام لها قرتنا إثيوبيا لفتين إثيوبيا نجا كدنا جد كتابك ينقل كلون كناف قوميكين وبوليانتين كالجرتان وبوليتي وانكين كالجرتان ملاف مارين نمي وتلفت كناف نويا سيامني هاتي سيكي هرمي قبتي مچ قبتي لا سيامتي أبان غدالي چويا سيامي jaarsi biyya jilbeeffatee sayyaame carraa ammoo mootummaan balbalbana godhe kanatti fayyadamaa gala. Qaamni quuqama saba isaaf qabu biyya koon fayyada jedhu araaraa fi tokkummaa uumuun dirqama kanaaf immoo walii galuutu furmaataanis ka'eera. Uummata Oromoo waliin bulchuun rakkoo waan hin qabneef mootummaa biyya bulchu faana walii galteedhaan araaraan akkaataa abbootiin gadaatti waamaniin akkaataa hawaasi Oromoo barbaaduun otoo namni dhiigi namaan dhangaliin otoo lafeen namaan cabin otoo qabeenyi biyya kanaa hin badin nageenyi waan hunda waan dursuuf nagaadhaan otoo galanii hawaasa kanaa wajjin misooma gara fuulduraa keessatti hirmaatanii gaariidha. Amma nagaan kun akka inni bu'u akka karaa nagaatti deebi'anii araaraan akka galanan mootummaanis balbala baneera koottaa jedhee waameera nagaadhaan deebi'anii akka isaan galanii fi